Nageen na panti doi fada. Nageen na panti dok sada. MashaAllah, 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 MashaAllah. Gaafan garuu ijoollee akkasii argee miira keessan gala isinii galee hammuma keenya jechisiisa. Das borus wani nan hasa unjuru maknatum namni kuni abba ilman kiyat nasli ko haati tuni bara haada bara ambaka haada buufin danda'u mumkin ilman ti wajjin taa'ee gammaduu danda'a si galee wanti na dhibee jedhe yeroo kana abbaadhumti ilmoo nan barbaada jedhee biratti fudhatee isayyuu ilmoo 4 biratti fudhatu jira Abaayetiya na fuudhadhu galii jabbileensi tiksaa mucaasa baadiyyaadhaa jaallate isaaf ergaa ashama kam jirtu hordoftotaa fi kabajamtoota Oroshaw ani qaxaleen keessanii gaa anumti qaxaleen keessan kun viidiyoo kabraatiin isinii deebi'eetan jira akkuma beekamu viidiyoo bohaarsu bashannansiisuu baay'ee isinii qabadhee dhufeetan jira amma xumuraatti akka isin waliin bohaartan abdiin qaba warreen muqara chaanala kanaatti haarawaa dhuftan dafaatti ani subscribe qalbiin beekula dafaatti subscribe godhaatii maatii chaanala kanaa ta'an isiniin jedha ammallee ngoone ammallee video kana sundi keessanu like gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha laayikiin yeroo ol ka'u viiyuun keenya ol ka'a kanaaf akka namni tokko hin daganne isiniin jedha haasaan isinitti dheeressuun qabu gara viidiyoo kaleessa walaloo dubartootaaf jennaan ijoolleen baay'een jaallattaniitu koomentii irratti hadda immoo xiqqoo gara jara dhiiraatiif isin dhaggeeffadhaa garuu isin fayyada gorsisaayyuu isiniif eenyutu fuudha jibba namoonni tokko maaf bustanii gubattu dhiironni fuudha jibban jettanii maaf dubbattu nuti fuudhan jibbine rakkoon keenya waan biraa akka nu fuudha baqannu waan nu dirqetu jira qeensi akka shunkurtaa magaalaarraa bitama nyaaraa fi dabbaa bitaafuun akkamii yaadama akkamittiin magaalaa qeensa bitan je'ini rifeensa mataas ni bitta qeensa qofan se'ini dawaa nama diimeessu torbeedhaan binne jiraachuu hin dandeenyu kanaaf fuudharraa cinne malee fuudhan jibbine nu ijoolleen dargaggeessaa beelloo 30 eenyu dhaqee kireessa meekaapiin nama tokko 10,000 taheera kan mizeetii wajjin mataan sinaanna'eera isayyuu waan hiriyaan koo gootaanii maaliifan dhabaa kanaaf dirqama aruuzni koo hoteela ta'uu qaba gabbarri isiitii yoo xiqqaate dhibba kanaaf sodaanne malee eenyutu fuudha jibbaadha amrii laaffisuu qabdu abbootiin keenya iyyuu shamarran qofaa miti abbootiin keenya amrii laaffisuu qabdu isin galee isayyuu akka hiriyaa keessanii ilaalina atuu qabeenya nama qabeenya qabu jettanu dhaabattanii hafaa jirtu Al'aabar guyyaa dhaloota kootiidha. Kennaa maaliin naa qopheessite? Kennaati jaallattu kennaa bareedaa si qabadhee dhufeera bareedu Kennaa naa fiddee naa kennu. kennaa si fidee kennaa addaati kunooti kun xalayaa waan gara fuulduraatti ta'u waan keessa dabarsine waan itti jiru waan si gammachiise yaadu hundasaa as keessatti si fideen jira kun xalayaa jaalalaa ittiin yaadachuu dandeessudha kanaaf xalayaan koo kunooti harkaa fudhuutii galgala dubbisi Ati akkamiin guyyaa dhaloota kootiin xalayaa naa kennita? Maal jechuudhaan ifa tol hin jaalladhu eenyu jedhe? Kanaaf xalayaa barreessita? Nyaata waa ta'utu guyyummaa dhaloota kootirree guyyaa biraan dhisi guyyummaa dhaloota kootirree waa gaarii naan bittu xalayaa akkamitti naaf kennita? Duraan ani qabeenya keessatti fayyadamu malee si jaalladhee miti ishii gowwaa. Kanaachi lafa kaa'e. Sima yooti qabeenya godhanii jaallate jechuudha. Hangaruu dhugaa dubbachuudhaaf xalayaa waa tokko barreessin. Akkuma itti barbaadaa turte qabeenya keessa kaa'in. Kun qulfii makiinaati. Kun kan mootoriiti. Waa lama al takkaasii biteen jira. Ati garuu ana dhiiste qabeenya jaallate. Baay'ee namatti tola garuu haa fedheefu. Akkuma argitan rabbiin onnee dhugaan nama jaallatte gateen gatu isa mudii namatti qabatus dhumarra dhugaa isaa baasuu hin hafu jechaadha rabbiin isin dhugaarra jiraadha malee kuftanii kuftanu jechaadha garuu qabeenyan jaallatin asin qabeenyan xiqqooyyuu kabajuu ni qabda turte silaati. Ayyuu waqaati inni waayyuudha inni ayyaantummaani. Obboleessa kee kamarxoon irraa buute yoo agarte itti dhiyaattee obboleessa
marxoon sirraa gabbuutee paantiin si mul'attee jirti marxoo naa ol deeffadhu nageen naa paantii dhoofadha. Nageen naa paantii dhoksadha. Eenyuun tuquudha kun? Eenyuun tuquudha? Barakallahu lakuma wa Barakallahu lakuma wa baraka Akkasitti yeroodhaan mana galchachuudha. Xiqqoo yerootu ganna ta'e malee maashaallah akkasitti laa yeroodhaan kun ammallee ijoolleen iyyuu laalaa. Mashallah, 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 Habibi, Mashallah, Habibti, Mashallah, Ya Mara, Ya Dirgo Sirgachun Allah, Habibi, Mashallah, Habibti, Mashallah, Ya Mara, Ya Dirgo Sirgachun Allah, Ihaw Jamr Yallo Katbi Udasi, Mashallah, Dansende Wafiko وفق لراسي ما شاء الله يا ميتا يا هلو عندي هند مارا ما شاء الله لما ما شاء الله مبروك چوربانا غافن غرو جولي كيفي ارغي غافن وند كيسي ارغي ميرغي سنگل سيني گلي همم كاين جيز مالي فودا فادا فيديو كسين ترغا ميرغي سنگل چاتي انيس چوما ما شاء الله جتو چومان نياتو ها فيديو يكون شمرن هن هيرمن قفا ilaalatti warri khan dabrada intalatiya tan heerumaaf deemtu tan heerumaaf teessu guri gurraa fudhadhuuti sirriitti dhaggeeffadhu ilmi dhiiraa tokko intalata ka jaalatee abdatee hegereef naataati jee muree murteesse haadha ilmaa xiyyaan naataati jee muree murteesse sammuu isaa keessatti seef gode biyya takka yoo wajjin jiraatanillee intalatana moggatti yookaan immoo maqotti yaameeti waan hin taane irratti raawwadha yookaan immoo gartee karaa rabbiin irraa jibbutti gartee itti daameetiin intalatana akkana wajjitaa hajee haga firiidhaa fi takka yaadu anaamani namni tokko intalata akka gaafa jaalatu intalatana waan maatiin irraa barbaaddu guutee yookaan immoo waan isiin irraa barbaaddu guutee yoomiin haadha manaa xiyyaa goradhaadha hirriba dhabee yaada malee waan gartee maqaa jaalalaatiin amma miidiyaa kanarra deemaa nuti argaa jirru tana abadan hin godhu namni si jaalatu maqaa jaalalaati wanni deemaa jiru maqaa jaalalaati wanni nuti miidiyaa kanarratti arkaa jirru haadii kaareta haadii musiiba yoona jaalatte kana ta'e yoona jaalatte bikkaana ni jiru khootu wala garree gartee wal qammaslee wal qammasu namni hulbata ta'e namni waxiidha ta'e waxumaa fi gartee waan adda addaa namni dhandhame yoo gartee mi'eessituu fi soogiddaa fi wanni adda addaa irratti itti ida naamani obboleettiiti والله بالله سيفين خخدا علمي ديرا خان غرتي اوسوني خاسين غداتين اوسو غرتي حلال اساسين غداتين مقوسي باسي وان رغبه اسا يو خامو فدي اسا غوتته اكاسين فوني بيخ تبيرا بربادا يو فدي تبيرا سنيس اكو مسيت تبته سني تبته زبالتي نقي براخوتا حبيبتي خناف مقا جالالاتي نمني 60 تبتين مقا جالالاتي نمني مقوسين باسين maqaa jaalalaatiin namni gartee akkan taanetti suuraa sin ergisiifatin yookaan viidiyoo sin ergisiifatin hin gowwoomin rabbii kan kee haradhu shanan kee salaati ilma dhiiraa gaarii rabbiin eenyu fool hin keenye intala gaarii fool kaaye ilma dhiiraa gaaris intala dubraa gaaris eenyu fool hin keenye ilma dhiiraa gaarii fool kaaye kana ifitti himitii rabbii kee haradhu yaa rabbii kee ilma saaliha jiruu addunyaa tana hanqaan jiraadhu wajji jiraadhu jiruu biyya namaa tana keessatti abbaa manaa hiriyaanaa ta'ee gartee jiruuti jetana wajjin daddagalfadhee keessachi bahu naa kan ijee rabbii kee haradhu wallaahi siif kanna kanaaf maqaa jaalalaatiin ilmi namaa sittiin taphatiin maqaa jaalalaatiin waan hin taaneef sin saaxilin obboleettiiti gaafa namni akkasii si dhufu oolteen buliniitii buloo godhanaatu siin jee
olteen bulin ittiyu hiyaadin bulog godhiiti ani hulbat bilaashii miti jayin. Maasha Allah gorsa ajaa'iba ta'e gorsa quubsaa ta'e dubartoonni keenya gorsa akkasii fudhadhaa gorsa akkasiitiin bulaa dhaabattanii hafuu isinii wayyaa haalatti uummantaanii keessa galuurraa jechaadha. Yeroo baay'ee isin amantii keessan keessaa rabbirraa achi baqannaan rabbirraa achi fagaannaan siluma amantaanii keessa galuun dhiistanu rabbitti of kennaatii nama isiniif ta'u rabbi isiniif qabaa nama dhugaan isin jaallatu rabbi isiniif qabaa dhugaaniin qallatti malee hin cittu jedha Oromooni. Yoomuu namni isin sobu hin milkaa'u. Namni bareedaan bareedaadhumaaf namni ajaa'umaaf hamma nuu galutti malee yoomuu kun hin hafu. Maaliif of eeggadhaa wanti isin dubbatteeyyuu ga'aadha amma ta'e yaadatti dabaleen. Samoona kanuma viidiyoon sooshaal miidiyaa irra deemaa tokko jira. Ani wanti na dhibee jedhe yeroo kana abbaadhumti ilmoo nan barbaada jedhee of biratti fudhatee isayyuu ilmoo 4 of biratti fudhatu jira. Kanarratti wanti jechuu barbaadu qoy ilmi dhiiraa yeroo kana koo tokkoyyuu guddisuu dadhabee badaa jiraam. Inni akka isa fudhatee iddoo tokkotti harka rukutamuufi qaba malee. Isin cufini komantii rakkoo hin qabu. Ati gaaffii waan uummata ifa ta'u deebisi komentii cufa. Na dhaggeeffadhu laal. Fedhi maisiitiin fedhi makiyyaan wal karanneetumaa waliif finnee ilmaan baatii muraasa dura osoo hin argin iidallee nagarree. Ida wajjin dabarsine idaas nagarree sababa sadii natti fiddee dhuftee nani yaadan baane ganama narraa fuudhuu barbaadde galgalana kennitee ganama narraa fuudhuu barbaadde xiqqishu yaadan baane jedhee kanuma bas namni dhoorkateen illee hin jiru nama biraatti illee bilbiltee gaafattee namoonni biraallee ni jira waan isiin taate wallaahi hin beekurraa. Amma kan wallola keessanii haa ta'u kan wallola amma walloluu haa ta'u ijoollee yaaddeen argisiisi jetteeni sitti fiddee asken jennaan galgala yaadan baane jetteeni kanumarratti wal dhabde malee ati dhoogganne jechuudha. Akkamitti dhoogganne silaa naas liiqoo haati tuni bara haadhaa bara an bakka haadhaa bu'uuf hin danda'u mumkinan ilmaan tiyya wajjin taa'ee gammaduu danda'a si galee ilmaan tiyya garuu gammachuu dhabuu dandeetti. Ana wajjin osoo hin taane haadha isaanii wajji turan haadha isaanii beekan si galee guddinni kiyyallee akkasii miti ana haadhaaf ilmoo nama garagara baasullee miti si galee miti kun yaada biraati si galee. Ana akkanatti sirraa hin fudhadhu akka biraatti sirraa fudhadhaattu dhufa malee na fakkaata malee kun miidiyaa gubbatti yookaan ammoo yoo sadaqaa waan akkasii yoo taate malee homaa waan biraan waan of keessaa qabu takka illee hin qabu wallaahi summa wallaahi an dhorkanneen ilmaan isii. Ilmoo tiyya dhabuu danda'u akka guyyaa duraanii sanitti tartiiba godhannee haasoinne ilmaan tiyya laaluu qaba waan jedhu qofa jala muree itti hime atilleen anilleen laaluu qabnaadha. Mirgatti qabdi isinillee mirgatti qabdi anillee mirgatti qaba ilmaan tanatti si galee ilmaan tennaa guddifadhuudha homaan jenneena malee wanni ani haadhaaf ilmoo gargar baasu hin jiru ana caalaa isii bira yoo jiraatte ilmaan tii kananiitee naa guddatti ana bira yoo jiraatte har'a daddaalachaa dandeetti waan fedhayyuu godheeffane osoo kawaa godhuuf hin dandeenye miti osoo warqii uffiseeni anomaa godhuuf hin danda'u bor daddaalachuu si galee haadhumaan tolti ilmoon. Kale salle abbaa faawwan kennallee si galee nurraan hin baane wayita garagara baanillee abbaan ilmoo fudhatee haadharraa deemu nagarreenu. Akkuma dhageessan jechi inni jedhe quubsaadha. Jechi isin jette immoo mee waliin dhaggeeffannee mee badii eenyutti murtu. Das borus wanni naan haasa'u hin jiru. Maknaatum namni kuni abbaa ilmaan kiyyaati. Akkasuma ammoo waan gara ilmaan kiyyaatiin natti dhufe amaanii mitiyaan haadha kiyyaayyuu yoo taate hin dhagahuuni jechuudha. Ilmaan kiyyaan daqiiqaa 5 of biraa dhabuu hin barbaadu. Ilmoo kiyyaan akka namaa fayyaa guutuudhaan ilmaan kiyya haammadhee hoosifadheeti bidhaate hamma daa'ima qaba. Jaartiin kan kee ilmoo kee akka isiin itti si guddisaa jirtu ni beeyi. Jaartiin kan kee hirriba gaarii raftee cinaacha gaariidhaan raftee daa'ima tokko ofitti haammattee hirriba gaarii rafaa hoosisaati kan isiin si guddiftee asiin si geesse. Hangaruu jechuudha. Ega guyyaa ilmaan kana argadheeti sa'aatii 6 rafee hin beeku hadda ilmaan kiyya waggaa 3 deeman. Ummata Oromoo biyyeen ulleesima waliin rakkataa turre Oromoon kun leesima waliin rakkataa ture leesima waliin rakkataa ture bar ilmaan kun ilmaan baajanni mootummaa iyyuu hin dandeenye rabbiin sitti kenne sun kennaa rabbiiti alhamdulillah jedhi kan lubbu. jechuun walumaa galatti waan asirratti yaani hadda si kaleessa si amaan kana na godhe sana na godhe wanti nan jedhe miidiyaa kanarratti dubbadhe hin jiru.
miidhaa kan koo madaa kan koo eenyu akkana miidhe maaliif akkana miidhe maal akkana godhe of kadheetan ijoollee kan koo guddifachaa jira malee angabbee uummata Oromooti yaa Oromoo amaan akkana na godhe sana na godhe yookaan ammoo sittillee sitti bilbilee bara amaan kana na godhe sana na godhe jedhee annama tokkotti iyyuu namni itti madhe hin jiru ijoollee kiyya akka inni jedhu sanatti miti kan inni narraa fuudhe sigaleemi ilmaan ammoo an fudhadhee jalaa hin baane gaafa duraa akka inni na dhiisee bee hundi keessanuu ni beektan bara 2023 ji'a tokkoffaa keessa isatu anaaf daa'imman manatti nu gatee bee bara 2023 ji'a salgaffaa moo ji'a kurnaffaa keessa an ammoo ijoollee kiyya fudhadhee bahee jechuudha aniif inni turree gargar baane wanni an asirratti gabbayee haasaa hin barbaanneef uummanni Oromoo aarsaa baay'ee nu waliin kaffalee gammachuu keenya akka wal biratti argutti suuraalee babbareedaa jecha babbareedaa takka amaan kan na godhe san na godhe dee uummatatti illee gabbayee naasofne ilmaan kana ammoo maal akka nyaachisaa jiru maal akka obaasaa jiru anaa fi rabbii fi isa qofatu beekaa jechuudha isatu na gargaara kophaa kiyya ilmaan kana guddifachaa jira amma bar dubbii sanii waan taree miti amma nu guyyaa waan tareen haasofne yoo ati guyyaa rafaatu amma ilmaan kiyyaa isatu eda dhufee koomantiidhaan na tuttuqee jennaan miira keessa seenee waan ilmaanii haasa'e malee an amaanuu narraa fudhate hin jenneen ilmaan kiyya narraa fudhate amma dubbiin amma laalini ina waa tokko jira amalli dhiiraa jaartii nikaya haadha ilmaan shaniitii miti jaartii duraa wallolanii wal dadhabanii gadhiisan kana yoo kophatti erge beeyta inni naafa amala dhiirati kun amaan hin qofaa miti eenyumaayyuu jechuudha jaartii mamma yoo si bira jirtu hin barbaanne tana yoo si bira deemte itti naafta beeyta amma inni koomenti si tuquusan hin gaafanne amma dubbii ka qabsiise maa inni ilmaan kiyya narraa fudhatanii an firan qabuu nama na dubbatu qabuu si miira keessa galee boottee tiktookin irratti darbee jira laayif irra jira koomenti jira dhufee hundi bakka namni laayif jiru haati shanee maal taate achumaan gidee laayif irraa bayu viidiyoo kunnatti erga kunnatti dawwala achumaan sirkii keen qabu yoo sirkii haarawarraa jijjiiree ganama kana subii irribaa ka'ee amaan itti dawwalan kaasuu irribaa ka'ee naa dawwala sirkisiifuu ergeen si dawwala cufa achumaan qabucee hiriyyaa ta'etii erga jedhee naa ergasitti itti dawwale mukki sirkii kiyyan beeyneen kaafne dawwala dhaqe amma alaa kullaan ijoollee kun bakkuma ijoolleen jirtu miti akka uummanni lee taraaga ilmaan kun ilmaan Oromoo hundaati duraan asirratti rakkoo bal'oo akkasiin jechuu barbaadu kunoo amaan ilmaan kee dhabuun barbaadu namni dhabe siin jedhe illee hin jiru inni illee allahu alam garaa namaa rabbitu beekaa bilbila leen akka raan jedhetti akka laayib irratti illee jedhetti nama ilmaan si dhooggatuu barbaadu chillee dhoysuu daqiiqaa takka barbaadu miti haguma nama irraa kophaa turee san hin yaade siin jedhee fuudha si galemi simatu itti kenna yaade siin jedhee eegas yaadan baane siin jedhe si galee miti akkuma reef siin jedha bilbilaan siin jedha ammallee ilmaan kee ati haadha ilmaaniti haqa irraa qabdu si galee miti ilmaan tolsiin tolti malee akkuma dhageessan egaa namni akka sooshaal miidiyaa irratti bahee dubbatuu fi akka keessootti wal qeequ baay'ee tokko adda sinii galee baay'ee tokko adda sooshaal miidiyaa irratti namni hundinuu nama gaarii fakkaachuuf cinqaba namna reenu asirratti wanti isin jechuu barbaadu jarri aslii atuu wanta akkasii keessoodhaan eegtanii sooshaal miidiyaa irraan baasne an akka yaada kootiitti bareedaadha isiniin jedha tokkoffaa wanta akkasii riikardu godhamee poost godhamaa bor ilmaanuma guddattuuf iyyuu itti dhagahama isinii galee saayikolojiidhuma miidhamu ijoolleen guddatan kun wanta akkanaatu sooshaal miidiyaa irra baastanii dhiyeessuu dhiistanii bareeduun isinii jira sooshaal miidiyaa kanarra hojjechuun egaa iccitii ofii iccitii manaa ifuma baasuudha sooshaal miidiyaa irra hojjechuun xiqqoo gara kanaan badii ta'a haati manaas gaafa dhattee isaan wal lolte alatti baate sooshaal miidiyaa irratti laayivii irratti waan hin taane ibsiti akkasii wal loluun dhufa jechaadha asirratti wanti isin jechuu barbaadu jarri lamaan kun akkaataa haasaa jiraattis nama walitti dhufuu barbaadu wayiiti laasinii galee atuu keessoodhaan dubbattanii haasoftanii bilbiltanii fi tokko gootanii isiniin jedha kuma argitan yaada kennu waan hin qabuuf asirratti kenne viidiyoon raaf qabadde dhufe kana fakkaata isinitti toleersiin bohaarsee isin gammachiisee yaada hamma viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti Orooshaw